Akkam jirtu kun gola ayyooti. Golli ayyoo odeeffannoo waa'ee ulfaa, dahumsaa, dahumsa dura, dahumsa booda, harma hoosisuu akkasumas fayyaa daa'immanii fi dubartootaa irratti mari'annu. Har'aaf dhukkuba fangasii qaama saalaa dubartootaa jeequ maaliin dhufuu danda'a? Maaliifin qaamni saalaa dubartootaa yeroo tokko tokko maaliif isaan hooqsisaa? Akkamittis ofirraa ittisuu dandeenya? Gaaffii jedhu deebisuuf yaalla. Kaandidiyaasiis yookiin infekshiniin fangasii qaama saalaa dhukkuba infekshinii qaama saalaa fangasii kaandidaa albikaans jedhamuun dhufudha. Rakkinni kun rakkina madaallii pH yookiin immoo pH imbaalaans jennu naannoo qaama saalaa yeroo mudatu dubartoota mudachuu danda'udha. Naannoon qaama saalaa dubartootaa pH mataasaa qaba. pH'n naannoo qaama saalaa kunis pH baay'ee asiidummaa qaba. Asiidummaan naannoo qaama saalaa fayyaa naannoo qaama saalaa fi dhukkuboota naannoo qaama saalaa akkasumas gadameessa dabalatee dubartootatti dhufuu danda'u ofirraa ittisuudhaaf baay'ee nama barbaachisu. Wantoonni adda addaa naannoo qaama saalaa pH asiidummaa isaa baay'ee jeequu danda'u. Kanaaf yeroo jeeqamu dhukkubbiin akkasii nama mudachuu danda'a. Maaliin namatti dhufa yoo jennu akkuma dura jedhee tokkoffaan jeeqamuu pH qaama saalaa dubartiiti. Lammaffaan jiidhina kunis dafqa yeroo dheeraa yeroo ofirratti tursinu paantii fi daara uffannee otoo ofirraa hin geeddariin baay'ee yeroo turru qoricha yeroo dheeraadhaaf liqimsuu keessattuu immoo qoricha dhibee antibiyootiksii qorichoota adda addaa yeroo dheeraadhaaf liqimsina taanaan humna ofirraa ittisuu dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa baay'ee jeequu danda'aniif qoricha yeroo dheeraadhaaf liqimsuun namoonni dhibee adda addaa dhibee gurguddaa adda addaatiin miidhaman qoricha yeroo dheeraadhaaf liqimsan illee rakkina akkasiitiif baay'ee saaxilamoodha. Qorichoonni ulfa ittisan keessattuu immoo piilsii qoricha ulfa ittisuudhaaf liqimsamuu baay'inaan pH naannoo qaama saalaa jeequudhaan beekamu. Kanaaf dubartoonni yeroo dheeraadhaaf qorichoota kana liqimsan illee rakkinoota akkasiitiif saaxilamuu danda'u. Warri kaan dadhabbii humna ofirraa ittisuu qaama keenyaati. Kunis dhibee adda addaadhaan yeroo baay'ee yoo jeeqamne nyaata madaalamaa hin nyaannu taanaan humni ofirraa ittisuu qaama keenyaa baay'ee jeeqama. Yeroo kun jeeqamu immoo baakteeriyaawwan nama miidhuu danda'an irra caalaa baay'atanii qaama keessatti dhibee adda addaa nutti fiduu danda'u. Rakkinni qulqullinaallee sababoota dhibee kaandidiyaasiis yookiin immoo dhibee fangasii qaama saalaa nutti fiduu danda'an keessaa tokko. Nyaatota sukkaara baay'ee qaban fayyadamuu yeroo baay'ee shaayii yeroo hunda dhuguu, shaayii sukkaarritti baay'ate dhuguu, yeroo hunda daabboo nyaachuu, paastaa adii nyaachuu, ruuziillee nyaachuu akkasumas immoo dhugaatiiwwan juusiiwwan iddoo biraatti hojjetamanii dhufan kan sukkaara baay'ee qabaatan yeroo hunda dhuguu, kookaa, mirindaa, dhugaatiiwwan akkasii yeroo hunda dhuguu fi ofitti baay'isuun sukkaarri fangasiin uumaadhaan sukkaara baay'ee jaalataa. Kanaafuu fangasoota kana qaama keenya keessatti nyaachifnee ofitti madaqsaa fi ofitti baay'isaa jirra jechaadha. Kanaafuu namoonni nyaatota sukkaara baay'ee qaban, dhugaatiiwwan sukkaara baay'ee qaban dhuguudhaan yeroo hunda dhugan rakkina akkasiitiif saaxilamu. Kaan immoo walqunnamtii saalaati. Dhukkubni kun dubartoota qofa otoo hin ta'iin dhiirallee hin miidha. Kanaafuu dhiirri dhukkuba fangasii kana qabu dubartii hin qabne wajjin walqunnamtii saalaa yoo godhe yookiin immoo dubartiin dhukkuba fangasii kana qabdu dhiira hanbiraa wajjin yoo walqunnamtii saalaa goote dhibee kana walitti dabarsuu danda'u. Wantoonni pH qaama saalaa asiidummaa yookiin immoo asiidummaa qaama saalaa jeeqan maal yeroo jennu akkuma dura jedhee qorichoota yeroo dheeraadhaaf liqimsuu, saamunaa foolii adda addaa qabanii fi walumaa galatti saamunaadhaan qaama saalaa dhiqachuu, bishaan baay'ee ho'aadhaan qaama saalaa dhiqachuu, irra keessa qaama saalaa qofa otoo hin ta'iin keessa seennee illee bishaan ho'aadhaan yookiin immoo saamunaadhaan qulqulleessuudhaaf yaalii yeroo goonu pH naannoo sanaa jeequu dandeenyuuf baakteeriyaawwan kun fangasiiwwan kun baay'atanii dhibee kanaaf nu saaxiluu danda'u. Ho'illee
rakkina pH hanfidu wantoota rakkina pH fidan keessaa tokko ho'a qilleensa keessaatiin uumamuu danda'a. Daara baay'ee qilleensa ol gashuu hin dandeenye fakkeenyaaf surree baay'ee dhidhiphaa yeroo dheeraadhaaf uffachuu, taayitiiwwan dhidhiphoo yeroo dheeraadhaaf uffachuu, akka qilleensi hin seenne gochuu danda'u. Keessattuu immoo namoonni naannoo ho'aa jiraatan rakkina akkasiitiif baay'ee saaxilamu. Laguun illee yeroo hormooniin dubartootaa hormoononni adda addaa olii gadi kaan ol bahee, kaan gadi bu'ee, kaan baay'atee, kaan xinnaatee barsaa laguu keenya sirreessa. Kanaafuu uumaadhumaan yeroo laguun jiru pH'n naannoo qaama saalaa baay'ee jeeqamaa, asiidummaan isaa gadi bu'uu danda'a. Asiidummaan yeroo madaalli isaa yeroo jeeqamu dubartoonni rakkina kanaaf saaxilamuu danda'u jechaadha. Dhukkuboonni humna dhibee ofirraa ittisuu miidhan yookiin immuunitii keenya miidhan illee akkasuma dubartoonni rakkina sukkaaraa qaban, dubartoonni rakkina TB fa'aa dhukkubsatan, namoonni qoricha yeroo dheeraadhaaf liqimsan rakkina kanaaf baay'ee saaxilamuu danda'u. Mallattoowwan hinnaa laallu mallattoowwan dubartii irratti arginu nama hooqsisuu, foolii hamaa baasuu, dhangala'aan adii walitti qabatu yookiin immoo aybii fakkaatu adii fufurdaan ofirratti arguu, naannoo qaama saalaa diimachuu, madaahuu, kun immoo kan dhalatu yeroo baay'ee hooquurraan kan ka'edha. Yeroo fincaa'an nama gubuun illee naannoon qaama saalaa baay'ina hooquutiin kan ka'e diimachuu fi yeroo tokko tokko qunca'uu illee danda'a. Warra dhiiraa irratti yeroo arginu fiixa tuffee irratti yookiin immoo fiixa qaama saalaa dhiiraa irratti dhiitahuu yookiin diimachuun mul'achuu danda'a. Nama hooqsisuu, nama gubuun illee jiraachuu danda'a. Dhangala'aa adii furdaa akkuma dubartootaa qabaachuu danda'a. Foolii hamaallee ofirratti arguu danda'u. Dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa godhan illee naannoon fiixni qaama saalaa ijaa baay'ee jeeqamuuf, ijaa diimatuuf, akkasumas miidhaan ijaarra gahuuf yeroo qaama saalaa godhan illee isaan dhukkubuu danda'a. Akkamiin beekuu dandeenya dhukkubni kun dhukkuba fangasii ta'uusaa yeroo jennu mallattoowwan kan ofirratti arguun yeroo waan duraati. Inni kaan ogeessonni qaama saalaa ilaalanii jeequmsa qaama saalaa irratti gahee fi miidhaa irratti gahee ilaaluudhaan shakkuu danda'u. Sirriitti beekuudhaaf immoo dhangala'aa qaama saalaa irraa fuudhuudhaan dubartootaafis dhiiraafis qaama saalaa irraa fuudhuudhaan laaboraatooriitti kaalcharii hojjechiisuu, vaajinaal swaab jennaani. Kana hojjechiisuudhaan rakkinni kun dhugumattuu dhukkuba kaandidiyaasis yookiin immoo dhukkuba fangasii ta'uusaa mirkaneeffachuu dandeenya. Akkamiin yaalii argannaa? Yaaliinsaa waan adda addaa irratti hundaa'a. Haala dubartiin yookiin immoo dhiirri rakkina kanaaf akkamiin haala irra jiran irratti hundaa'a jechaadha. Yeroo tokko dibata fangasii balleessuu yookiin immoo antifangaal kiriim itti dibuudhaan bakka miidhame sun dibuudhaan yaalamuu danda'a. Dubartootaaf immoo antifangaal kiriim yookiin immoo dibata fangasii balleessuu kana dibachuu, dabalataan immoo antifangaal sappoozitarii yookiin qorichoota qaama saalaa keessa seenanii isaanii kennamuu illee danda'a jechaadha. Wanni kaan proobiyootiks yookiin immoo wantoota akka baaduu dhukkuba nyaata madaalamaa nyaachuu fi humna dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa jajjabeessuun illee gargaarsa nuu ta'a jechaadha. Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya? Inni tokko paantii jirbiirraa hojjetame keewwachuudha. Kunis akka dhangala'aa yookiin immoo jiidhina sirriitti ofitti fudhachuu danda'uuf wanni jirbiirraa hojjetame paantii keewwannu jirbiirraa hojjetamuu isaa mirkaneeffachuu, surree dhiphaa yeroo dheeraadhaaf uffachuu dhiisuu, qamisii uffachuu yookiin immoo surree qilleensi akka seeraan seenuu danda'u nu gargaaran keewwachuu, wanta daara uffata jirbiirraa hojjetame uffachuun baay'ee nu gargaara. Taayitiiwwan dhidhiphaan yeroo ammaa hojjetaman baay'een isaanii wantoota akka laastikii of keessaa qaban irraa hojjetamu.
Kanaafuu jirbii uffachuun baay'ee nama gargaara. Yeroo qaama saalaa dhiqatan saamunaa fi bishaan ho'aa akka malee itti fayyadamuu dhiisuun bayeessa. Qaama saalaa deddeebisanii yeroo 4 yeroo 5 guyyaatti dhiqachuun illee barbaachisaa miti. Qaamni saalaa dubartii of qulqulleessuu danda'a. Fayyaa ofiisaa ofii eeggachuu danda'a. Dhiqachuun dirqama yoo ta'e bishaanuma labii xinnootiin irra keessa guyyaatti yeroo tokko yookiin yeroo 2 dhiqachuun gahaa ta'uu danda'a. Sukkaaraa fi waan mi'aawoo ofirraa hir'isu mana yaalaa dhaqanii qorichaan wal'aanamuu gaafa rakkinni kun dhalate. Akka hin madoofneef immoo hooquu dhiisuu. Hooquu baay'ee nama hooqsisee nama jeeqa yoo ta'e baaduullee itti dibuun gizee tokko nama tasgabbeessuu danda'a. Paantii yeroo dhukkubsatan keewwatan immoo sirriitti bishaan danfaan miicuun baay'ee barbaachisaadha. Erga qoricha fudhatanii fayyanii booda paantiin sun otoo sirriitti miicamee yookiin otoo affeelamiin yoo keewwatan ammas deebi'ee nama qabuu danda'a. pH qaama saalaa madaaluudhaaf wanta gargaaran gochuudha. Akkuma dura ibsee walqunnamtii saalaatiif immoo kondomii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Hiriyoonni lamaan dhukkubna kun yoo isaan qabe otoo abbaan ta'e yoo dhukkubni kun isa qabee yaalameera taanaan otoo guutummaa guutuutti yaalii isaa otoo hin fixiin nama hiriyaa wajjin walqunnamtii gochuun baay'ee ofirraa of eeggachuu qabu. Kunis immoo kondomii fayyadamuudhaan ofirraa eeggachuu danda'u jechaadha. Har'aaf asuma irratti hin goolaba. Gaaffii fi yaada qabdan karaa fuula Feesbuukii fi Yuutiyuubii Gola Aayyootiin naan gahuu dandeessu. Fuula Gola Aayyootiif maamila ta'uu sabskiraayib gochuun dagatinaa. Deebii gaaffii keessanii isa itti aanuun hamma wal agarruutti fayyaa argadhaa. Nagaan.